jettu. Kan ergame suura qabeessa mootii mootowwanii kan Itiyoophiyaatii fi biyya bitaa lafa gaallaa Minilik lammeffaarraa haa geessuu baala abbaa taadaree Amir Abdullahi. Ati akkami? Ani haaskaa fi cifraa kootii wajjinuu nagaya. Gooftaa Yesuus Kiristoos ulfaataa haa ta'u. Amir Abdullah dhaamsi koo kan arraa kun gam tokkoon waamicha nagayaa afeerraa dadaati. Karaa kaaniin ammaas anaaf murtii maayii siif ammaas carraa dhumaa ta'uusaati. Nuti kan kaane biyya qaroomsinee ummata ijarraa banuudhaafi. Nuti kan kaane lafa tokkoomsinee biyya takkitti ijaaruudhaafi. Hawwii seena qabeettii Abisiinotaa dhugoomsinee Itiyoophiyaa takkittii fi guddittii hundeessuudhaafi. Ankaniin ka'es kanuma dhugoomsuuf malee waan gara biraa tokkollee uumuudhaafi miti. Gara lafa kanaa bobbahuun kootis mootii mootowwanii tahuu koo akka beeytan godhuuf malee mootummaa keessan mulquudhaafi miti. Walumaa galattuu fedhii fi hawwiin kootis ifii olitti akkana gabbartan godhuuf malee ifii gad akkan gabbarsiifne isin dhorkuudhaafi miti. Lafa gaallaa kaniin hamma ammaatti gabbarsiise keessattis kaniin godhe kanuma. Warri afeerraa dadaa kana Ameen jedhee fudhate ammas maaramuu qofa osoon tahin baala abbaatummaan naannawa ifii irratti qabanis kabajameetii fi jiraachaa jiran. Kanneen harka nagayaa kan isaaniif laatame ciniinan ammoo gatii isaanii argachaa akka turan arguu baattanillee dhagayuun ooltan. Kanaaf fakkiin gaariin gaallaa Arsiiti. Arsii taatus nagayaan akka gabbaran iraas goobanaan tattaaffiin godhin hin qabu. Waan didaniif garuu akka isaan mudatan harkaa fi harma aanoleedhaatiin achitti ragaan biraa numan hafini. Achiin boodaas lolli ituu yaadannoo yeroo gabaabaadhaati. Gaafa Arsiin ganna 8 guutuu na waraanu ituu yaammachuusaa qubaan qaba. Garuu ituun gama Arsii dirmatee wajjiin waan nattiin duuliniif harki nagayaa yoo laatameef kan tasaallaman malee kan ciniinan nattiin fakkaanne ture. Abdii kanaan waggaa tokkoo fi cinaa dura ashkarticha kiyya Charinnat itti erginaan waraana dilasii akkan qabne hubataniiti itti duulanii dheeysuu baatullee if booda deebi'uu mudate. Ji'a jahaan boodaas adeerri kiyya daargeen dhaqee osoo nagayaan gabbaraa ju'uuniiti nama qofa osoon tahin bineensa kanniisaallee osoon hambisin itti duulchisanii diinummaa isaanii dirree baafatan. Achiin boodaas ashkartichi kiyya walda Gabreel abbaa seexaan diidaninni bakka jedhamutti kan isa mudate kanuma. Ji'a jahaan dura garuu bordoddeerratti adaba isaaniif malu arkachuu isaanii ragaan mataa muceedhaati. Gaallaa afran qalloo kan naannawa keetii kanaas shakkii lamaan irraa qaba. Gam tokkoon gaafa ituun isaan yaammatu dirmachuu dhabuu isaaniitiif nagaya barbaadan jeetiin yaada. Karaa kaaniin ammoo ituun gaafa Arsiin itti iyyate dirmachuu baatullee isaan bira geenyaan harka nagayaa ciniinuu isaanii hoggaan laale isaan kunis ituudhaa wajjiin natti duuluu baatanillee nagayaan gabbaran je'ee amanuudhaaf na dhiba. Xalayaa kanaas suduudaan gama kee erguun koo gaallaan akkan amanamne waaniin beekuufi. Ammaas ta'uu itti himi gaafa ituun isin yaammate
wajjin natti duuluu dhabuu keeysaniif galatana biraa qabaattanillee afeerraa nagayaa kana fudhachuu baattanii galatni sun gama hijaa akkan jijjiiramne ji'iin. Kanaafuu hatattamatti deebii naaf laadha. Hadaraa deebiin keeysan fuulbana akka tahu hin shakku. Deebii dhabuun ifiifuu akka imbiitanyaatti akka lakkaawamus hin dagatina. Badhaasaan isiniif ergees isin ga'uu naaf ibsa. Kun tahuu baannaan ammoo Gooftaa Yesuus Kiristoos ragaa kootii nam maarin isin hin maaru. Maariyaamin kanaaf magantaan qabu. Suura qabeessa mootii mootowwanii kan Itiyoophiyaatii fi biyya bitaa lafa gaallaa Minilik lammeffaarraa. Amiir Abdullaahi aara keessa harkaa fi miila isaa hankirrisuu fi hidhii maddii lamaaniin hancuftitti qoorte tan xarrifattu malee hamma xalayaan dubbifamtu kana dubbachuu baatullee hadhooytuma tana ciniinnatee caqasaa tureeti. Xalayaan turjumaanamtee dhumnaan akkatti je'ellee beekuu baatu Allahu Akbar je'ee lafaa utaalee amri zoontaa jechaa lafa deebi'e. Salaamun qawlu min Rabbi Rahiim je'e shaash kan keessummicha cinaa dhaabbatus caqasaa turullee gurruma isaatuu amanuu dadhabee. Isiniifiin galaasa jechaa isiniin badhaasa jechuun isaa maal jechuu akka ta'e if gaafachaa tureeti. Salaamatu canaa je'e turjumaantichi akka nama itti haftee fi tokkotti ijaan amma waraqaa mimil'achaadhaatii fi qalbiidhaan ammoo deebisaa amiirtichaa eeggachaadhaa jirus afaanii baafachuun dhibdullee garaasaa keeysatti najaanu haa baasuu jechuusaati. Keessummichi xalayaa ollaatee badhaasa itti aanu maqaa Minilikiin arjoomuudhaaf baadhatee dhaabbatus hamma xalayaan dubbifamtu kana lakkuma amiirtichi hin cinnaawaadhaa deemuun inninis suukannawaadhaa dhufeeti. Xalayaan dubbifamtee dhumnaan haala jaraa arkee osoo hollatuu wanni silaa amiirtichatti achi laachuudhaaf deemuun naasuudhaan harkaa buute. Harkaa bu'uu daran amiirticha fuullee taa'ee osoo shirkuu naalatullaale jechaa ija na'abaa takkaan gamasii as eegu dhiisii shaash kan baaraddaa'uu keessa hin tuqinaan amiirtichaalleen liqinfamuuf diddee fuularra tufuudhaaf habalaan aaggachaadhaa cinaa dhaabbatus ta'u fiixan sadafkaa kan fuula gaftii fakkaatu sanirraa walitti dhidhimmiseetii fi dhooqa dhanfooraa keessatti walitti qaqqabamee gurra cinaadhaan gadoo xuruuru waan hin tahin waan biraan agarre malee gingiliin qonyeerraa futtaatee lafa buutuu fi kofoon miila tokkoo tan kofarraa hamma faanaatti gajjiitus takka taateeti. Naasuu daran akka saree roobaa tan masgiida seenteetti hamma jarri isa balfu caalaa ifii if tuffachuu mudate namtichinis. Erga maataachaa akkan tuqamne ajajullee waan inni deemuun sanuu osoo laalini najisaan deemu jechaa abaarsaan gaggeesse. Amiir Abdullaahi namticha naasuun zulleessite hanqaanyiin daranuu bakka hayxe kana baane. Namticha daran Minilik kan isa ergees ta'u hoggaasiif badhaasa keetiif galanni kee azaaba haa ta'u jechaadhaa abaarsaan darbachuunsaa ooluu baatullee achiin booda garuu akka tokko tattahuu malee akkam akka ta'ellee osoon beekin oolee buleeti. Shillimaat zuwaayide je'e Amiir Abdullaahi borumtii badhaasa Minilik ergeef sanbaane. Gingiliidha turte gingilii manzee tan gonfamte ni banan. Wanni keessaa xaafii ta'uu garraan ni hofle Amiir Abdullaahi dubbiin galteefi. Heddummina waraana isaa natti muusaatii je'eeti gingiluma sanitti barbaree qondoo itti guutee ergeefininis. Ati hedduu akka xaafii qabaattus anis kan akka ol dhaleedhaatti nama gubuun qabaa jechuusaati amiirtichinis. Amiir Abdullaahi osoon turin maaltu asaana tan jettu if gaafateeti osoon dhaabbatin waa lama karoorse. Tooguu ammaa tan ifiif hobbaasuu fi tan ambaan gayatee wajjiin gaggeessan. Tan duraa waraanni isaa halafa jiru qophaawee akka dhaabbatuu fi haarayninis sassaabamee leenjii akka shaakalu.
murni saaqa sassaabuu fi hangalaa qopheessuus akka hundaa'u, murni hidhannoo kan zeeyilaa naannawee rasaasa shammaduus akka bobba'u, san duratti garuu waan isa mudatu waan hin beeyneef shaniin qalahii funaantu sossootee sayyaaqota Isaaqoo Argobbaatiin akka baaru dooytu. Rasaasni inni sayyaaqu dilas mo'oya qabaachuu baatullee lamuu baaru deeysuu ammoo takka dhawa Isaaqoo Argobbaa hambishii diimoo. Kanneen hundinuu ardhumaan tana akka hojii eegalan murteesseeti ajaja dabarse har'a shananittu labsa yeroo hatattamaa ta'uusaati. Tarkaanfiin lamadaa ambaan gayatee humna dirmachiisuu hoggaa taatu Oromoota malees Somaalota Ugaadeen, Giri, Isaaq, Iisaa fi hanga dabuursiidhaatiifis dhaamsa dabarseeti miila qal'aa gadhiise. Taacittee gundoo, taaftee guddoo waan dabre haadhiifnu. Sareen ifii wal nyaattu, bineensa firraan aatu haa wal taanu. Warri akkam taana jee akka ta'uun dhabu haa wal mari'annuu hajuu ture dhaamse amiirtichaa. Amma deewaleen bootis torbaan akka irraa gama addeellee ergamuunsaa tanaafi.